Entertainment Serial. Sanii mo'amanii iddoo ciisanitti kan hafan osoo lakkoofni hammam ta'u laata? Guyyaan kun itti gabaabbattee osoo booriin arga jedhanii kan abdiin bishaan jalaa taate baay'eedha. Kanaaf anis sagaleen simbirroo ganamaa waca miti misiraachoodha kan hin jedheef. Guyyaa misiraachoo kana kan argan warreen carrooman qofa. Egaa sagalee misiraachoo kana haadha manaa isaa waliin qooddachuuf warreen carrooman keessaa tokko beekaadha. Beekaan haadha manaa bareedduu qaba siifan jedhamti. Waa'ee bareedina ishee tokko tokkoon haasa'uuf yeroo nuun hanga'u. Kanaaf baay'eema bareeddi jedhee yoom bira darbe kan itti xiqqaatu yoo ta'e malee ittiin baay'atu. Beekaan Addaam siifan immoo Hewaan ta'uun qaama tokko erga ta'anii reefu waggaa guutu. Inni isheenii kunuunsata, isheen isa ni mararsiifatti. Jaalalli isaa waliif qaban ana isa nama ta'e miti hafti lafaayyuu ragaanii ba'uuf. Inni ishee malee, isheen immoo isa malee daqiiqaa muraasaaf iyyuu wal malee waan jiraatan hin fakkaatu. Haa ta'u malee egaa jiraachuuf nyaachuun dirqama uumamaati. Nyaachuuf immoo hojiin barbaachisaadha. Waaqnis hojjedhuutii gatii dafqa kee nyaadhu jedheera mitiiree. Kan hin dafqine hin nyaatiin kan jedheessisuma. Beekaan nama hojiiti, hojiis baay'ee jaallata. Hojii isaas jaalalaan hojjeta. Hojiin kunuunsa barbaaddi, kan seeraan kunuunsee qabeef gammachuu laatti. Namni Waaqayyo qabaa waan hundaa beeka kan jedhameefis kanaafi. Wanti hunduu qabaa barbaada. Sanyii facaaste itti aramtee yoo kunuunsa barbaachisaa gooteef firiin ati argattu guddaadha. Ingirdaada facaasanii xaafii haammadhaan hin jiru. Waanuma kaleessa facaasnetu har'a immoo biqilee agarra. Facaastee isa facaaste haammachuun immoo dirqama uumamaati. Jaallattus jibbitus isa facaaste haammachuun hin ooluutii isa facaastu ilaalaa facaase boora akka haammannaa irratti sin dhimneef. Sammuun hojii hojjechaa oolee nyaataan humnooma. Yeroo laaqanaas geesseetti. Beekaa fi siifan immoo qaama tokko akkamiin gargar ba'anii maaddii garagaraatti dhiyaatan ree. Kanaaf siifanis bareeddee abbaa manaa ishee simboo qabeessa waliin laaqana nyaachuuf kan waajjira isaatti argamteef. Karaa irra gaafa waliin deeman inni ishee malee isheen immoo isa malee waan biraa hin ilaalan. Nama bitaa fi mirga isaaniin darbuuf garuu safuu. Osoo mormii isaanii digirii 360 naanna'eefii itti tola. Kan jarreen kanaa immoo adda. Ofii ilaalamaa mucaa dhorkuu. Fuula isaanii irraa gammachuutu mul'ata. Jaalala dhugaan siif qabaan gurra ishee coomsa. Takka rifeensa mataa ishee qabaa, takka immoo harka ishee dhungataa. Ani dhugaa sin jaalladha ittiin jedha. Akka jaalala afaaniin dubbannuuf jaalalli osoo akkas ta'ee silaa yoona amaatis kan ganama lubni eebbisee wal fuusisee galgalli tokko isaan hin darbin. Kun kan kooti, kun kan isheeti. Akkuma eebbistanii wal nu fuusistan eebbisaa gargar nu baasa hin jedhan ture. Jaalala fixeensa kan ganama mul'ate galgala badu. Warreen kun hiriyyoota. Jaalalli isaanii kan daangaa ce'e miti. Dhiirri durbaaf abbaa manaa malee, durbis dhiiraaf haadha manaa malee hin taatu eenyutu jedhee. Dhugaadha hiriyyaa gaariis waliif ta'uu danda'u. Kan dubbiin dabe erga beekaa fi siifan ol seenaniiti. Inni sila sin jaalladha, ani siin du'a, si malee jireenyi koo duwwaadha jechaa ture. Amma Hewaan haaraa argee bareedinni kan ishee isa bira ta'aa jirtu irraa kan reef dhuftee ol seentutu itti mul'ate. Kan isa cinaa teessurra kan halaalaa, kan fuuldura isaa jirturra ishee duuba isaa jirtu. Kun dhuguma amma jaalalaayi yoo dhukkubate malee. Namni hundis immoo tokko jechuun rakkisaadha. Kan waan argan ajaa'ibsiifatanii dinqisiifannaa isaanii ibsatanis immoo jiru.
guyyoonni darbanii jootaa huura garraa. Wala nuris jelun je adagun wakngian mo food face be de brada kata selak no anak anyut dan isyak takran si sob sbenit tadak ade brada ta selak kamu na utlalin de shit now di wala kayu minak la food dar de sik selak fanak baksagun halagun التجوي أنا جدا طفلاسن شيني جوي تشتكى باسيجي أما هنا برمي وبدار رسيل فما كي نارودنا يتنفنا كوجولا لا سيلو في التجلو يسني مشتان تركوتي نامي ردكا ريتي فلاس نشتبا درودشيان ما بالو ودشيان نقوم مكانك ستيمولوتنا واجه شيء اللوف Pas New York ko no bidin shi itnaw. Ray na bala nyo sa hindi dirab. Simet ko taro na malak gawin si Nafis. Nafis. Kuy na bra na malinog daw. Hinatok ko na magagre Nafis si Fakib. No atatok gawin na brat sinoy. Wanti sunun din juro. Lama fakan debinit ko danira. Kunin mo baay'ee ishee miidhaa jira. Bareedina duraan qabdu sana fudhattee fuula abbaa manaa ishee dura dhaabachuu hin dandeenye. Argatanii dhabuu caalaa wanti nama miidhu jiraayi hin jiru. Beekaan akkamaa godhu akkam jedhees akka ishee baay'ee jaallatu haa ibsuuf. Miidhama ishee akkamiin haa hirmaatu akkamiin saalfii ishee golgee jiru irraa kaasee haa gammachiisu. Beekaan maal godhu jechi ittiin inni jaalala isaa ibsatu hundi faallaa ta'etu siifan bira dhaqa. Kunisas nagaa dhorkeera. Dhukkuba ishee dhukkubsachiisuu dadhabuu isaa immoo baay'ee isa miidheera. Dirqama abbaa manummaa isaallee akka hin baanneef dhukkubni abaaramaan kun karaa itti cufeera. Maala godhu iddoo hojii deemus sammuun isaa nagaa ta'e hojii hojjetaan sobadha. Dhukkubni isheen dhukkubsattu dhukkuba salphaa miti. Namni yeroo nuun dhukkubsannu yaalii nu taasisee qorichas nuuf laatu. Garuu immoo dhukkuba akka kaansariif waan gochuu danda'u akka hin jirree fi yeroo ma ishee fafutti gammachuun akka jiraattee dabartu godhi jechuu caalaa wanti abdii nama kutachiisu hin jiru. Amalli dhukkuba kaansarii yeroo du'aatti dhiyaattu mallattoo agarsiisuu eegala. Kan siifanis kanuma ture. Erga du'aa sitti dhiyaate mallattoo isaa agarsiisuu eegale. Nama harramuu boordu'a jedhanii eegan waliin jiraachuun immoo akkam akka boqonnaa nama dhorku kan irra ga'e argitu beeka. Beekaan waan godhus godhee waan baasus baasee lubbuu du'aaf kaadhimmate kana osoo oolchate gammachuu isaati. Garuu immoo itti barfateera. Innis akka isheen dhukkuba kana mo'attee hin kaane beeka. Garuu guyyaa ma ishee faftu kanatti gammachuun akka isheen jiraattu gochuuf illee hin dandeenye.
kun dhugaa baay'ee nama miidha. Beekaan haadha manaa isaa teessee du'a eeggattu manatti dhiisee dirqamni hojii guddaan itti kennamnaan deeme. Turtii guyyoota 3 boodas haadha manaa isaa baay'ee jaallatu arguuf gara manaa osoo galaa jiruu balaan konkolaataa irra ga'e. Agartuu isaas dhabe. Siifan balaa isa irra ga'e kanaan baay'ee gadditus yaaddoon ishee inni guddaan irraa ka'eera. Akka durii sana inni na arga jetteen saalfattu, akka durii san qaanoftu, kun immoo isheef gammachuu guddaadha. Yeroo qubaan lakkaa'amtu hafte kana keessatti isaaf ija taatee jirti. Dhimmoota karaa hojii isaa dhufan mara gammachuun simattee keessummeessiti. Ija abbaa manaa ishee ta'uunis xalayaa karaa waajjiraa dhufan ni dubbistiif. Akka inni hojii isaa haala salphaan hojjetuuf ija taateettiif. Dhugaa waa dhabuu keessaa gammachuu guddaan akka jiru hubachuuf kun qofti gahaadha. Jaalalli isaanii waggoota darbaniif jalaa cooligaa ture amma lubbuun itti deebi'ee haala ajaa'ibsiisaa ta'een marguutti jira. Jaalalli isaanii kan durii san caalee yoon jedhe nan sobsiisu. Siifan isaaf ija taatee macaafa qulqulluus dubbisuuf eegalteetti. Kutaa isheen isaaf dubbisuuf filattees macaafa Iyyoob ture. Obsi waan hundaaf bu'uura. Obsinaan waan hundaa boojita. Obsa dhabnaan garba taata. Obsinaan wanta sirrii yeroo sirriitti argatta. Obsa dhabnaan waanuma sirrii ta'e osoo jiruu iyyuu yeroo isaa malee argatte ittiin cabdee hafta. Obsi waan hundumaaf yeroo isaatti deebii sirrii kenna. Ati yoo obsa qabaatte waan barbaadde ni argatta. Obsa dhabnaan garuu waan hundaa dhabda. Obsa booda abdii guddaatu jira. Obsaan jireenya biyya lafaa yoo mo'anne boora abdii isaa abdachiifame bira ga'uuf abdii qabna.